ما أسرع صدقني يوني فسرت دبرسي هقان تبدي بيت إنتلو نموتا كاجارو تياني تمو دندان حساباتو فاتوس قرو نموني صديقون يوم اللي أكا حجارو تياني تمو دندان خجل كما سغنه بديفتو نما يفتيجرا نما أكا مايكي فنا خاكو في بدي سغنه إتمودي فتيدي خبر بعد الفيت إنسان نفسه بروتين سفارسي دي إني تولوان ما يصير إساء إتمه هذا في فكاتو سغنه بدي إساء إتمه namni kun yoomillee akka caalutti yaadatamuu hin danda'u. Lammaffaa nama iftuu, nama waan irree qabu, waan bishaa qabu, waan beekumsa qabu, hawaasa miskiina irratti laphee iftumatu namni kun yoomillee akka caalutti yaadatamuu hin danda'u. Because Hacaaluu means the most harmless person you will ever know. Kasadafa ifafetu nama ifjanatu hanagatifasa selfish orajamusa namni kun yoomillee akka Hacaalutti yaadatamuu hin danda'u. Maaliif akka Hacaalutti yaadatamuu hin dandeenye? Sababnis dargaggoota as jiru kan hundaaf namni goonni beekamtii olaanaa qaba, kan ilmaan sadi dhalee qaba, kan qabeenyas akka artistii kan gaditti hin jiraanne olii yoo ta'e malee nama lubbuu isaa baasee dhaloota kanaaf kan saniif namni jaalatu akka Hacaalutti yaadatamuu hin dandeenye. So akkamii yaadatamuu feeta?